Dorgomtoota Quraanaatiif imbaasii Suudiitiin qophaa'e magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Fulbaana 19 bara 2016 sagantaan badhaasa dorgomtoota Quraanaatiif imbaasii Suudii Arabiyaatiin yeroo jalqabaatiif qophaa'e magaalaa Finfinneetti gaggeeffame. Sagantaa kana irratti pireezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Dr. Khobajaa Sheekh Haji Ibrahim Tufaa, pireezidaantii Majlisa Naannoo Oromiyaa Sheekh Jamaal Muusaa, pireezidaantii Majlisa magaalaa Finfinnee Dr. Khobajaa Sheekh Sultaan Amaan dabalatee hooggantoonni olaanoon majlisaalee ulamaa'onni, ustaazonni hojjettoonni imbaasii Suudiitiis akkasumas keessummoonni hedduun irratti argamanii jiran. Oduma kana wal fakkaatuun konferansii yaa'in hundeeffama ulamaa'ota naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Waraabeetti gaggeeffame. Fulbaana 19 bara 2016 konferansii yaa'in hundeeffama ulamaa'ota naannoo giddu galeessa Itoophiyaa walta'iinsa mana maree dhimmoota Islaamummaa naannichaa fi waldaa daawwaa fi barnoota Islaamaa Ataawaniin qophaa'ee godina Silxee magaalaa Waraabeetti har'a gaggeeffamaa oole. Sagantaa yaa'ii hundeeffamaa kana irratti pireezidaantiin yaa'ii ulamaa'ota Itoophiyaa Dr. Jaylaan Qadir, Dr. Sheekh Muhammad Hamidiin, pireezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa Sheekh Muhammad Sheekh Khalil akkasumas ulamoonni aanaalee fi godinoota naannichaa hedduun argamanii jiru. Yaa'iin kun guyyoottan itti aanan lamaaniif kan gaggeeffamu yoo ta'u, hooggantoonni mana maree ulamaa'ota naannichaa ni filatamuun eegama. Marree oduma kana wal fakkaatuun manni maree dhimmoota Islaamummaa godina Iluu Abbaa Boor lafa ijaarsa waajjira majlisaatiif oolu of harkaan gaate. Fulbaana 19 bara 2016 gaaffii yeroo dheeraa kan ture lafti ijaarsa mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Iluu Abbaa Booriif oolu qabsoo hooggantoonni mana marichaa fi ustaazonni akkasumas dargaggoonni godinichaa yeroo dheeraaf godhaa turan booda guyyaa kaleessaa bulchiinsa magaalaa Mattuu irra kaartaa lafa ijaarsa dhaabbatichaatiif oolu manni marichaa of harkaan gaatee jira. Guyyaa kaleessaa bakka pireezidaantiin majlisa godina Iluu Abbaa Boor Sheekh Abdablaa Jamaal, qoree hojii raawwachiiftuu majlisichaa, ulamaa'onni, du'aatonni, dargaggoonni magaalaa Mattuutii fi namoonni akkasumas qaamoleen milkaa'ina wanta kanaatiif hojjechaa turan argaman majlisni godinichaa kaartaa lafa ijaarsa majlisa godinichaatiif oolu lafa kaaree meetira 900 kana ta'u bulchiinsa magaalaa Mattuu irraa fudhatee jira. Eegaan hordoftoota fi kabajamtoota chaanala keenya Toltuu Miidiyaa kan biyya keessa teessanii biyya alaa teessanii sagantaa chaanala Toltuu Miidiyaa dhaggeeffachaa jirtan. Oduu isaa kanaaf qabannee dhufne kanuma aga oduu biraatti walitti deebinutti chaanala keenya Toltuu Miidiyaa subscribe godhanii sagantaaleen akkanaa oduun oowwachiftuu taate akka isin bira geessu yoo barbaadan subscribe godhuun dagatinaa like share godhuudhaan sagantaa teenya nama hedduu biraan gaasiniin jenna. Kanaaf wangoota sagantaa biraatti walitti deebinutti nagaan turan dhaamsa.